Viidiyoowwan baay'ee dabarsaa turte amma gara viidiyoo kana dhufte taananii dhuguma siin jedhaa ati carra qabeessadha. Maaliif yoo jettanii har'a yeroo sooshaal miidiyaa kana keessatti namoonni kamiyyuu viidiyoo hojjechaa jiran kana keessatti jechuudha. Namni hedduun kontentii uumuu ni barbaada. Yuutuubii jalqabuu ni barbaada. TikTok irratti illee guddachuu ni barbaada. Instagram irratti vaayiraalii bahuu ni barbaada. Akkasumas illee sooshaal miidiyaa kamirrattiyyuu beekamuu ni barbaada jechuudha. Garuu rakkoon isaanii guddaan maalidha beektu? Viidiyoo editing. Namoonni kunneen viidiyoo isaanii bareechinee hojjechuu hin danda'ani. Akkasumas illee viidiyoo isaanii professional fakkeessuu hin danda'ani. Namni illee viidiyoo isaanii akka xumuraatti akka ilaalu gochuu hin danda'ani jechuudha. So amma garuu kun hundi hafee jira. Maaliif yoo jettanii ani koorsii viidiyoo editingii CapCut fayyadamuudhaan full koorsii isiniif qabadeen dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf an viidiyoo editingii baruudhaaf yoo xiqqaate turtii waggaa 2 waggaa 3 natti fudhate jira jechuudha. Garuu utuun koorsii qindaa'aa akka kana argadheera ta'e baruudhaaf ji'a 3 caalaa natti hin fudhatu ture jechuudha. Maaliif ani yeroo baradhetti bifa bittinnaatiin hin baradhe malee koorsii akkatti step by step hin arganne jechuudha. Maaliif koorsiiwwan akkasii hin jiran jechuudha. Koorsiiwwan akkasii baay'inaan afaan Amaariffaa afaan Ingiliffaan ni gurguramu. Afaan Oromoo muslimaa tokkoonsaa yoo jiru koorsiiwwan jiran iyyuu bifa akkamiitiin jiru bifa jeeqamaa ta'een jiru. Maaliif utuu beginners nu barsiisini waa'ee advanced nu barsiisu waa'ee professional nu barsiisu wantoota adda addaa nu barsiisu jechuudha. Sadarkaa intermediate nu barsiisu kun immoo baruudhaaf yeroo baay'ee natti fudhateera jechuudha akka kootti. So ani immoo karaa ka'uudhaan maaliif koorsii full koorsii viidiyoo editingii qopheessu jedhee yaade jechuudha. Maaliif ani viidiyoo editingii baruudhaaf yoo xiqqaate yeroo amma kana natti fudhateera. Namoota na booddee dhufan immoo yeroo amma kana itti fudhachuu qabu. Maaliif waan qindaa'e tokko waan professional ta'e tokko lafa kaa'uu barbaaditan jechuudha. Malee dhugaa dubbachuuf taanaan koorsiin kun ni gurgurama malee tolaan hin argamu jechuudha. Afaan Oromoodhaan immoo tolaan tasumaan argamu. Afaan biraadhaan immoo jiraateyyuu qarshii kaffalamee kan bitamudha jechuudha. Anillee akka kootti qarshii kaffalee wantoota baradhe baay'een qaba jechuudha. So warreettan kana qindeessuudhaan bifa bilisa ta'een sadarkaawwan 4 keessa dabarsuudhaan si dhiyeessa. Innis sadarkaa beginnersiidha, intermediate, advanced hanga prooti jechuudha. Walitti qabeen isiniif dhiyeessee jira jechuudha. So koorsii kana yoo baratte sadarkaa beginners irraa kaatee hanga professionaliitti akka deemtu si gargaaru jechuudha. Okay, koorsii kana keessatti wantoota yuutuuberoonni baay'een hin barsiifne wantoota isaan akka ciitiitti akka sekiriitiitti qabanii darbanii tokkoon isaa isin hin barsiise jechuudha. Akkuma nuti isiniif ibsuu yaalee koorsii kana bakka gurguddaa 4 qoodee innis sadarkaa beginners levelii, intermediate levelii, advanced levelii fi pro level jedheen bakka 4 qoodee jechuudha. Inni tokkoffaan beginners levelii. Beginners leveliin namoota yeroo jalqabaatii fi viidiyoo editing jalqabuu barbaadaniif kan qophaa'e jechuudha. As keessatti wantoota nuti ilaallu CapCut jechuun maal akka ta'e, viidiyoo editing jechuun maal akka ta'e, katii jechuun maalidha, tiriippii jechuun maalidha, muuzikiin maal jechuudha, tekstiin maal jechuudha, exportiin maal jechuudha, short editing beesikiin maalidha kan jedhu hunduma isaas keessatti ni baranna jechuudha. Ati viidiyoo kana ilaalaa kan jirtu beginners yoo taate rakkoon hin jiru. Maaliif ani beginners irraa kaasee sadarkaa jalqabaa irraa kaasee hanga pirootii barsiisa waan ta'eef barachuu dandeessa jechuudha. Okay, inni lammaffaan immoo maalidha? Intermediate level. Intermediate level kun immoo erga beesikii fix gootee booddee intermediate level keessa kan seentudha jechuudha. So as keessatti wantoota baay'ee ni ilaalla. Fakkeenyaaf smooth transition, beat editing, advanced text animation, sound effect, green screen fi color correction ni barannaa jechuudha. As keessatti ni barannaa. Kun yeroo editing beginners keessaa baate maal keessa jirtudha jechuudha. Intermediate keessa yeroo itti jirtudha jechuudha. Inni sadaffaa fi inni itti aanu immoo advanced level. Advanced level keessatti immoo maal baratta? Editing cinematic sirriitti baratta jechuudha. As keessatti maal ilaalla? Storytelling maal akka ta'e, professional pitching maal akka ta'e, emotional editing maal akka ta'e, cinematic color grading maal akka ta'e, sound design maal akka ta'e, YouTube retention editing, viral editing, psychology ni baranna jechuudha. Maaliif asitti hunda isaa keessa deeppilii gadi seennee waliin ilaalla jechuudha. Sadarkaa kana irratti namoonni yeroo viidiyoo editing goote yeroo laayatti yeroo waaw viidiyoon kun akkamitti editing jedhe sadarkaa isaaniitti si ajaa'ibsiifatanii jechuudha. Sadarkaa advanced jechuun sadarkaa nama advanced ta'e tokkodha jechuudha. Inni afuraffaan pro level yookiin professional level kan jennu. As keessatti ergi advanced taate booddee maal keessa seente jechuudha? Professional taate jechuudha. Ogummaa sanaanii
professional yookaan pro gaafa taatu wantoota baay'ee as keessatti ilaalla jechuudha. Wantooti nuti ilaallu immoo maalidha? As keessatti client working maal akka ta'e ni ilaalla. Freelancing maal akka ta'e ni ilaalla. YouTube automation editing maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. YouTube automation kuni qofaa isaatti illee koorsii of danda'eedha. Koorsii kana isiniif qabadeen fagaaduu duraatti. Branding maal akka ta'e illee ni ilaalla. Akkasumas illee high paying edition skill ni ilaalla. Professional workflow ni ilaalla. Inni kan biraa immoo editing business ni ilaalla jechuudha. Sadarkaa kana keessatti editing qofa osoo hin taane editing irraa akkamitti akka qarshii argannu walumaa gala akkamitti akka qarshii hojjennu ilaalla jechuudha. Sadarkaa pro keessatti akkamitti freelancing hojii wantoota nama isinii kaase guutummaarraa akkamitti qarshii hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ni ilaalla jechuudha. Why is this course is different? Koorsii kana koorsiiwwan kaan irraa maaltu adda godha? Koorsii kana wantoota adda godhan keessaa wantoota isin beekuu qabdanii ani asirratti tiyoorii qofaan isin barsiisa osoo hin taane piraaktikaalii isin barsiisa jechuudha. Piraaktikaalii waan kana godhin isin barsiisa. Inni kan biraanii real project asirratti projektiiwwan hojjedhu kuni projektiiwwan riilii ta'an projektiin ofii kootii hojjedhuni practice godhin isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf muuziqaa tokko faarfannaa tokko editing godhe yoo ta'e akkamitti akkan editing godhe faarfannaa manii fuudhee editing godhu isinitti agarsiisa jechuudha. Faarfannaa masaarraa akkamitti akka editing ta'u isinitti agarsiisa. Akkuma isinitti agarsiisan immoo waan sana client kootiif hin kenna jechuudha yookaan immoo YouTube irraan godha achirraa ilaaluu dandeessu. Kanaaf wanti kun maaliya riilii irratti isin barsiisu waan riilii irratti jechuudha. Inni kan biraa riilii editing teknikiin fayyadamu teknikaa riilii isin barsiisuuf qofa osoo hin taane hojjechaan isin barsiisa akka itti hojjedhu jechuudha. Maaliif hojiiwwan baay'ee hojjedheera jechuudha. Viidiyoo editingiidhaan fiilmii waan adda addaa hojjedheera, muuziqaa waan adda addaa hojjedheera. Linkii isaa description box jala isiniif nankaa ilaaluu dandeessu. Fiilmiin bilbilaa waraabee bilbilaa hojjedhe ni jira jechuudha. Waggaa tokko waggaa lama dura wantoota baay'ee ittiin hojjedheera. So isallee isinitti agarsiisa. Maaliif hojii ofii kootii yeroo hojjedhu akkasitti hojjetaman isinitti agarsiisa. Hojii sana immoo miidiyaa mara waan ooludha jechuudha. So kanaafi waan riilii tokkoon isin barsiisa. Riil teknikiidha. Riil projektiidha jechuudha. So inni kan biraan immoo waan yeroo hundaa ediitoroonni gurguddoon dhoksanii isin barsiisa. Waanan beeku, waanan baradhe, waanan ofii kootii hubadhe kamiyyuu jechuudha. Waan namooti dhoksanii waan qarshii kafaleellee baradhe hundasaa koorsii kana keessatti isin barsiisa jechuudha. What you will be able to do jechuun koorsii kana booda maal goona? Koorsii kana booda erga fudhattanii booda maal goota jedhudha. Koorsii kana erga fudhattanii booda YouTube video professional editing ta'uu ni dandeessu jechuudha. Maaliif as keessatti akkamitti akka edit ta'u akkamitti video editing hojjetamu guutummaa isaa barataniitu waan ta'eef YouTube video irratti professional editing gochuu ni dandeessu jechuudha. YouTube irratti editing professional ta'uu gochuu ni dandeessu. Short viraalee hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif viidiyoon tokko akkamitti viraalee bahuu danda'a kan jedhu waliin ni baranna jechuudha saayinsii isaa. So kanaaf maal gochuu dandeessu? Short viraalee hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas illee TikTokii fi Reelsii editing ni dandeessu jechuudha. Akkuma nama jedhe business video hojjechuu ni dandeessu. Business video baay'eedha. Ni ilaalla sadarkaa pro keessatti akkamittiin akka qarshii argannu akkamittiin akka hojjennu hojiiwwan video editing hojjetaman tokkoon tokkoon isaa ni ilaalla jechuudha. Inni kan biraan client irraa hojii fudhachuu ni dandeessa. Maaliif dhaabbata tokko irraa hojii fuutee hojjechuu ni dandeessa. Maaliif dhaabbattoonni baay'een gaafa advertising yookaan immoo hojiiwwan adda addaa hojjechiisanii maal godhu nama viidiyoo isaanii editing godhu nama viidiyoo isaanii waraabuuf ni barbaadu jechuudha. Ofii isaaniitiin waraabu osoo hin taane namoota qacaran hojjechiisu jechuudha. So kanaaf client irraa fuunee hojii hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Editing irraa galii argachuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti wantoota kana ni hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Erga koorsii kana baratanii booddee wantoota warreettan kana guutummaa isaayyuu hojjechuu ni dandeessu jechuudha. For who is this course kan jedhu koorsiin kun eenyuudhaaf kan jedhu. Tokkoffaa irratti beginnersiidhaaf ni fayyada. Maaliif sadarkaa beginnersi irra namni jiru koorsii kana fudhatee erga fudhatee booddee sadarkaa professional ta'ee ba'a. Maaliif beginnersiidhaaf ni fayyada koorsiin kun jechuudha. YouTubersiidhaaf namoota hojii YouTube hojjetanii fi baay'ee tokko hojii isaanii fooyyessa. Maaliif sadarkaa kana keessatti sadarkaa beginners irraa ka'e hanga prootti deeme hanga sadarkaa dhumaatti deeme waan ta'eef jechuudha. YouTuberoota baay'ee ni fayyada. TikTokii creatoriyaaf illee baay'ee ni fayyada. Freelancerii namoota hojii ofiin of hojjechiisan jechuudha. Freelancing maal akka ta'e level 4 keessatti ni baranna jechuudha. Professional keessatti business owner'idhaaf illee ni barbaachisa. Maaliif namoota businessii of mataa isaanii qabanii fi ni barbaachisa jechuudha. Studentidhaaf illee akkasuma barattootaaf yeroo ammaa barattoonni hojiiwwan adda addaa ni hojjetu. YouTube automation hojiiwwan baay'eetu jira jechuudha. Hojiiwwan video editingidha wal qabatanii kanaaf barattoonni hojjechaa barachuudhaaf barnooti kun yookiin koorsiin kun dirqama isaan barbaachisa isaanii fi hin ta'a jechuudha. Content creator namoota content creator godhaniif immoo sirriitti dhibbanii barbaachisa jechuudha. Silayyuu editing gochuudhaaf wanti tokko jechuudha. Video editing yoo beekanii gaariidha jechuudha.
walumaa galatti hundumaaf qophaa'e jechuun ni danda'ama jechuudha. Koorsiin kun namoota hojii sooshaal miidiyaa wal qabatu hojjechuu barbaadan kamiifiyyuu kan qophaa'edha jechuudha. Inni kan biraan important message yookaan immoo ergaa barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qooda. Innis har'a yoo viidiyoo editingii hin baranne jechuudha. Boruu sooshaal miidiyaa addunyaa keessaa gara boodaatti afaa deemna jechuudha. Maaliif viidiyoo kontentiin yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kana guddataa jira jechuudha. Namoonni editingii beekanii qarshii hojjechaa jiru, audiensii guddifataa jiru, maaliif sooshaal miidiyaa kana irratti influenceraa ta'uudhaan jechuudha. Biraandii ijaarrachaa jiru, namooti viidiyoo editingii danda'anii akkasumas illee firiideemii argachaa jiru jechuudha. Inni kan biraan final call action erga viidiyoo kana koorsii kana fudhannee booddee maal gochuu qabna kan jedhudha. Ergi koorsii kana fudhattanii booda wantoota gochuu qabdanii ni ilaala jechuudha. Innis erga koorsii kana xumurtee booddee wantoota kan ta'uu ni dandeessa. Professional editorii ta'uu ni dandeessa. Maaliif viidiyoo editing sadarkaa kana sadarkaa arfan kana keessatti barattee xumurte jechuun amma sadarkaa pirootti baratte erga ta'ee professional editorii ta'uu ni dandeessa jechuudha. YouTube jalqabuu yoo barbaadde hojii YouTube kee gufaatii tokko malee hojjechuu ni dandeessa. Content kee gara level biraatti guddisuu ni dandeessa. Akkasumas illee editing irraa qarshii argachuu ni dandeessa jechuudha. Walumaa galatti koorsii kanarraa afuu jechuun carraa guddaa tokko of dabarsuu jechuudha. So kanaafiyyuu carraa kanatti fayyadama. Carraan kunii carraa baay'ee gaarii isiniin jechuun barbaada. Carraan ofii kootiin duraanii barbaadaa turedha jechuudha. As keessatti yoonni kana keessatti beginners irraa kaatee professional editorii hanga professional editoriitti baratta waan ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko isin barbaachisa. Ijoollee keenyaafis baay'ee barbaachisa jedhee yaadanii. Maaliif yeroo koottan yeroon barataa turetti koorsii kana argachuudhaaf baay'ee namaa ture, baay'een barbaadaa ture, baay'een hawwaa turees jechuudha. So ani immoo karaa koo waan irraa eegamu baheen jira jechuudha. So barachuun gahee keessanidha. Viidiyoo jechuun amma irra jiraatutti viidiyoo isin hojjedha jechuudha. So kana fakkaataa viidiyoo kana waan daawwattaniif guddaa galatooma. Namooti chaanalee kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Like godhaa wantoota baay'ee wantoota isin fayyadan like gochaa isiniin jedha. Subscribe gochuudhaan mallattoo notificationii gara olii jirtu banuudhaan olirra godhadhaa isiniin jedha. Hiriyoota keessanii share godhaa guddaa galatooma. Barnoota kana walitti deebina jechuudha. Torbee level 1 irraa jalqabna. So agasitti nagaan naa jiraadha.